faayidaan addatti daa'immaniif qabu jedhee barnoota kan hojjedhe irratti gaaffiin hedduun yeroo ulfaa talbaa yoo nyaanne yookaan yoo dhugne faayidaa fi miidhaa isaa kan jedhu naa ka'eera. Amma mee faayidaa fi miidhaa talbaa yeroo ulfaa nyaachuu kan jedhu waliin haa ilaallu. Gara faayidaa isaatti fudhanne faayidaa talbaa nyaachuun yookaan dhuguun yeroo ulfaa qabu kan jedhu kan jalqabaa guddina sammuu daa'ima gadameessa keessa jiru cimsuufidha. Akkuma beektan egaa guddinni sammuu daa'immanii kan inni yeroo ariitiin itti dabalu guyyaa 1,000 jalqabaadha. Guyyaa 1,000 jalqabaachuun daa'imni gadameessa haadhaa keessatti uumame hanga waggaa 2tti. The first 1,000 days jedhamu kan yeroo kana ariitiin guddina sammuu baay'ee ariifataadha. Sammuun immoo qabiyyeen isaa parsantaan 60 coomadha. Faatiidha jechuudha. Kanaaf daa'imman cooma yoo argatan guddinni sammuu isaanii baay'ee ariifata. Coomni egaa gosa qaba. Coomni qaamaaf gaarii ta'an jiru, kan qaamaaf hamoo ta'an jiru. Kanneen akka koolesteroolii amma qaamaaf gaarii miti. Kan qaamaaf gaarii ta'an immoo jiru. Isaan kunis fakkeenyaaf kanneen avokaadoo fa'aa, talbaa fa'aa keessatti argamanidha. Guddinnii fi dagaaginni sammuu fi sirna narvii daa'immanii yeroo gadameessa keessa jiranis ariitiidhaan ni dabala. Kanaaf immoo kan fayyadu talbaan wanta oomeegaa 3 fatty acid jedhamu hedduu qaba. Kanaaf egaa yeroo ulfaa haadholiin yoo talbaa dhugan guddinaaf dagaagina sammuu fi sirna narvii daa'imaa kan gadameessa keessa jiruuf hedduu fayyada. Kunis sababa oomeegaa 3 fatty acid hedduu of keessaa qabuufidha. Kanaan kan badhaadhedha waan ta'eef. Kanaaf faayidaa isa jalqabaa guddina sammuu daa'ima ishee cimsuufidha. Inni gara biroon fayyaa onneefidha. Fayyaa onnee yeroo jennu fayyaa onnee kan haadha sanaas kan daa'ima gadameessa keessa jirus. Talbaan alfaa linooleek asiid kan jedhamu gosa oomeegaa 3 fatty acid armaan olitti jenne kana kanneen kanan kan baay'ee badhaadhedha. Kun ammoo yookaan wanti alfaa linooleek asiid jedhamu kan talbaan hedduminaan qabu kun tokko koolesteroolii qaama keessaa ni hir'isa. Hanga koolesteroolii qaama keessaa gad buusuuf ni fayyada. Akkasumas dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf ni gargaara. Hypertensionii hir'isuuf. Walumaa galatti fayyaa onnee waliigalaa hedduu fayyada. Kun egaa haadha ulfaaf qofa miti. Nama kamiifuu talbaan alfaa linooleek asiid waan jedhamu waan qabuuf koolesteroolii gad buusaa dhiibbaa dhiigaa ni hir'isaa fayyaa onneef gaariidha. Haa ta'u malee addatti garuu haadholiin yeroo ulfaa carraa dhiibbaa dhiigaaf saaxilamuu ol ka'aa qabu. Hypertension during pregnancy kan jedhamu qofa amatti yeroo ulfaa ol ka'uun dhiibbaa dhiigaa beekamaadha. Isa kana ittisuuf gargaara jechuudha talbaan. Sababni isaas alfaa linooleek asiid kan jedhamu waan qabuufidha. Dhiibbaan dhiigaa immoo yoo tasgabbaa'ee fayyaa onneef gaariidha. Hangi koolesteroolii yoo gad bu'ee fayyaa onneef gaariidha. Akka waliigalaatti fayyaa onneef gaariidha jechuudha talbaan. Inni gara biroon madaallii hormoonotaa eeguufidha. Talbaan lignaan kan jedhamu kan amala istiroojinii qabu waan qabuuf madaallii hormoonii qaamaa kan haadha sanaa eeguuf ni gargaara. Yeroo ulfaa hangi hormoonii qaama haadhaa keessa jiru filaakchuweet godha. Kun immoo haati sun akka isheen dadhabbiin isheetti dhaga'amu, akka miirri ishee yookaan muudii ishee sirrii hin taane taasisaa. Kanaaf egaa hangi hormoonii immoo yeroo dhaabbataa ta'u madaallii isaa eegamu warreen kun ni fooyya'u jechuudha. Kanaaf egaa lignaan kan jedhamu kan amala istiroojinii qabu kan talbaa keessatti argamu madaallii hormoonii qaama haadhaa keessaa eeguuf ni gargaara. Akkasumas akka isaan miira gaarii, miira namatti tolu qabaatanii fi miirri isaanii immoo dhaabbataa akka ta'e taasisuuf gargaara. Dubartoonni ulfaa akkuma beektan takka ammoo kana suma sirriitti kolfanii taphataa jiranii ammoo kana immoo deebanii waanuma xiqqoo tokkoof deebanii aaru. Kun miira dhaabbataa ta'e qabaachuu dhabuurraan kan ka'edha. Kana sirreessuuf ni gargaara jechuudha talbaan. Inni gara biroon ittisoo qaamaa cimsuufidha. Ittisoo qaamaa yeroo jennu kan haadhaas kan daa'imaas. Ittisoo qaamaa cimaa kan ta'e kan haadhaa kan daa'imaa baay'ee barbaachisaadha yeroo ulfaa. Haati ulfaa tokko dhibeewwan daddarboo adda addaaf salphaatti saaxilamuu hin qabdu. Sababni isaas ofii ishees daa'imas waliin waan jirtuuf. Ittisoon qaamaa kun immoo kan inni cimu wantoota ittisoo qaamaa ciman fudhachuunidha. Talbaan egaa antioksidaantota, vaayitaaminoota, mineraalota ittisoo qaamaa cimsan kan dhibeewwan hedduun nurraa ittisuu danda'aniin kan badhaadhe waan ta'eef baay'ee fayyada. Ammas egaa kana kan ilaaluu qabnu ittisoo qaamaa ni cimsa yeroo jennu haadha ulfaaf qofa miti. Nama kamiifuu talbaan ittisoo qaamaa cimsuu irratti gahee guddaa qaba. Haa ta'u malee haati sun immoo nama lamadha. Daa'imnis gadameessa ishee jira, isheenis jirti. Haati tokko immoo yeroo ulfaa yoo dhukkubsatte
daa'imni gadameessaas ni miidhama waan ta'eef ittisoo qaamaa cimsuun yeroo ulfaa addatti barbaachisaadha. Talbaan egaa isa kana fooyyessuuf ni gargaara jechuudha. Inni gara biraan dalagaa sirna soorata bulleessuuf fooyyessuuf ni gargaara. Yookaan fayyaa soorata bulleessuuf fooyyessuuf. Hormooniin yeroo ulfaa dabalan qaama haadhaa keessatti hormooniin yeroo ulfaa dabalan soorata bulleessuu fi fudhachuu ni xiqqeessu. Digestionii fi absorptionii slow godhachuudha hormooniin yeroo ulfaa jiran. Talbaan immoo faayiberiin kan badhaadhedha. Akkuma jalqaba jennee kaarboohayidireetiin talbaa keessa jiru persentaan 95 faayiberiidha. Kanaaf talbaan faayiberii hedduu of keessaa qaba. Wanti faayiberii qabu immoo yeroo hundaa kan nuti dagachuu hin qabne gogiinsa garaa ittisuufidha. Constipation kan jennu jechuudha. Kanaaf hangi faayiberii talbaa keessa jiru kun hedduu waan ta'eef gogiinsa garaa yeroo ulfaa baay'inaan mul'atu xiqqeessuuf ni gargaara. Haadholiin ulfaa yeroo hedduu gogiinsa garaa ni qabaatu yookaan constipation. Bobbaan isaanii ni goga jechuudha. Kana hir'isuuf immoo baay'ee fayyada talbaan. Akkasumas yeroo ulfaa amma deeffachuu blooting kan jennu akkasumas garaa nama afuufuu fa'aa ni xiqqeessa talbaan. Soorata nyaatan akka salphaatti daakamuu fi akka salphaatti gara qaamaatti fudhatamus ni gargaara. Gara biraan ol ka'uu sukkaaraa fi dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa ittisuuf to'achuuf ni gargaara. Akkuma beektan egaa diiyaabeetes during pregnancy kan jedhamu jira. Pregnancy associated diabetes kan jennu yeroo ulfaa qofa ol ka'uu dhibee sukkaaraa. Faayiberii fi lignaans kan jedhamu kan talbaa keessa hedduminaan jiru akka insuliiniin dalagaan isaa baay'ee cimu taasisa. Kun immoo ol ka'uu sukkaaraa fi dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa ni tasgabbeessa jechuudha. Kan torbaffaa waa hawwuu yeroo ulfaa hir'isuuf ni fayyada. Haadholiin yeroo ulfaa waan ta'eef kireef godhu. Tokko tokko cabbii nyaachuu hawwuu, biyyoo nyaachuu fa'aa kan hawwan jiru biyyoo lafaa fuudhanii. Yookaan tasuma nyaata ta'e hawwuu jalqabu lafumaa kaanii yookaan foolii ta'e hawwuu jalqabu. Kanaaf waa hawwuu yookaan kireevingii yeroo ulfaa ittisuuf yookaan hir'isuuf ni fayyada talbaa nyaachuun yookaan dhuguun. Akkasumas fayyaaf bareedina gogaa rifeensaa fi akkasumas gogaa qaamaaf ni fayyada. Fayyaa fi bareedina gogaa akkasumas rifeensaa kan eenyu kan haadhaas kan daa'imaas. Kunis sababa vaayitaamin E hedduu of keessaa qabuufidha. Vaayitaamin E hedduu waan qabuuf guddinaa fi bareedina gogaa kan haadhaas kan daa'ima gadameessa jirus ni dabalas ni fooyyessas. Faayidaa gurguddoo talbaa yeroo ulfaa fayyadamuun qabu armaan olii yookaan qabxiiwwan 8 kan erga kaasnee booda gara of eeggannoo yookaan maal beekuu qabu kan jedhu taadhaan. Kan jalqabaa baay'isuu hin qaban. Yoo baay'ate hanga faayiberii hedduu waan qabuuf garaatti qilleensa nama baay'isa. Akkasumas talbaan yeroo ulfaa qorichoota kanneen akka dhiiga qallisan fa'aa kan fudhatan yoo ta'e wal faallessa. Kanaaf qoricha adda addaa dhibee adda addaa fudhataa jiru yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisisuu qabu. Akka waliigalaatti garuu miidhaas waan qabuuf guyyaatti talbaa cilfaa tokkoo ol fayyadamuu hin qaban. Teebil ispuun jedhama inni kun. Talbaa daakuu talbaa burcuqqoo tokkoo ol dhuguun hin barbaachisu jechuudha guyyaatti. Namoonni hedduun talbaa bulbulanii dhugu. Kanaaf guyyaatti talbaa burcuqqoo tokkoo ol fayyadamuun hin barbaachisu. Akkasumas daakamaa isaa dhuguu wayya malee ija isaa nyaachuun hin ta'u. Sababni isaas hin bullaa'u, daajest hin ta'u salphaatti waan ta'eef. Kanaaf daaksisanii dhuguu isaatu gaariidha. Akkasumas bakka qabbanaa'aa fi jiidhinni hin jirre kaa'uudha. Zayitiin talbaan of keessaa qabu ho'i cimaa, ifi cimaa fi qilleensi cimaan yoo jiraate ni miidhama waan ta'eef bakka qabbanaa'aa fi jiidhinni baay'ees hin jirre kaa'uun barbaachisaadha. Garuu yoomii kan dagachuu hin qabne guyyaatti talbaa burcuqqoo tokko bulbulanii dhuguun hin barbaachisu miidhaas qaba waan ta'eef. Galatoomaa turtii gaarii.